obboleessa keessan iyo obboleessa keessan jiisutti isin aman isin aye islaamummaa dhiiga namaa jiisutti isin amantu hin argine ani waan na dadhabdaniif hin beeku ni wallaale waan na dadhabdaniif. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقنا قاعد نفتن قرا شاينا لما كيشو سنين جتشا قسم وري هارا نفتن شير سبسكرايب كتشون جتشا بس ما تيجي نتاني سنين جدا توبة تجري فيديو سادو قد إيسي تري قرو التدابي كاليسا كاسي تدام سدامي التدابي أرأمو سرقي ديمي yoo viidiyoo sargii akka argaa jirtan kana viidiyoo sargii kana deeme san booda balaan irra ga'e jechuudha. Namni tokko waraanuudhaaf harkaa bahee natti fakkaata. Miidhaa irra ga'e ka of sodaate kana dura quufee jira. Namni nan tuqu mootummaan biyya kanaa waan an jedhe deemanii toroggoramanii balleessaa homaa hin qabu namni nan tuqu jedhe akka barbaade utaalaa ture. Bareeda gisee takka takka nama quufee of argisiisu. Sheek Kamaal jechuun Sheek Kamaal ofiin jedha. Barbaadu akka barbaade jedha. Suni namni tokko akka barbaadetti jiraatu mirga qaba. Dhugaadha. Garuu immoo nama kana kaleessa yoo nama fakkeenyaaf amma osoo ka'ee namni sheekaa tokko aannan dakkaluu amantaa fi hordofaa nadhiisaa yoo jedhe laannoo fakkeenyaaf amma namni ustaazonni beekamoonni kun keessa tokko nadhiisaa nan sirbaa yoo jedhe yoo garuu inni mirga isaati kafarulleen amanulleen mirga namni kamu garuu uummanni hin dhiisu. Uummanni hin dhiisu maaliif namni beekamaan tokko miidiyaa irratti as bahee beekamee booda yoo badii wayii irraa argamte badii saniin dubbatama waan ta'eef jechuudha. Innaa Sheek Kamaal nama khayrillee dalagatee of jalaa balleessu dhugaadha. Ajajota namni keessan beekus numa jedha dhugaa ajajota ni keessummeessa. Sunis khayrii dalagate nama of jalaa balleessu natti fakkaata. Yaa'u sunis akkuma jirutti ta'ee kaleessa waan akkana kanarratti dubbataa ture laayivii irratti anatu isin barsiisee ani isinirratti itti gaafatamummaa kiyya kana maal ta'uu maal beeka dhiira taate maa boottee nu argisiiste kaleessa bara anatu isin bulchaa isinirratti kaleessa laayivii isaa jalan ture jechuudha. Ana isin bulchaa kingi ta'uu koo kana isinirratti kingi ta'uu koo kana uummata hoolaa uummata horii jedhaa ture jechuudha. Dhugaalaan har'a boo'ee jira. Haasaa isaa kakaleessantu isa boochise. Haasaan taane wayii dubbata marra nama nagaa ta'a. Sammummaan isaatu likki dalee natti fakkaatu. Rabbiin qalbii sana nama haajisu. Ani hin beeku yoona sammuun isaa xash ta'ee jira natti fakkaata. Maaliif yeroo tokko ustaazonni os seenanii darbee buuse jechuudha. Mana kiyyaatti ijaarsoo mataa jedhee darbee buuse. Naangal waan isaa. Namni jiraa miti nama sirna qabu miti akka nama arsii sirna maalii waan akkas beeku sanatti fakkaatu. Alaa kulli haal namni akkana gootu baga qammasiiste. Yookaan ija takka irraa balleessuu ta'e baga qammasiiste. Tuqanii nama ilaaluun bareedaa beeke. Yookaan irraa deebi'an ta'a. Tuqanii nama ilaaluun bareeda. Inni areeda gadi onnee godhee amamaa godhatee quraana qaraa waazii himaa bakka taphaa dhabe eenyuun na tuqaa namni islaamaa siniisa poleessoo amamaa ofirra geettee areeda gadi dheessitee islaamummaa arrabsuun hin jira. Suuda Arabiyaa taatee kana turte si jammar. Yoo isaan waan ati itti isaan koompitara galchanii waan Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam arrabsanii
jiraatu waan hin godhin hin jiru. Waa hunda yaalee waan ani dhakaan ani kaasin hin jiru. Ummata mujrima kana waliin nagaa ta'u. Nan dhageeffadhaa ture isa quufaadha bara. Kingii Kamaal jechuun quufa. Abbaa barbaade ni arrabsa, abbaa barbaade ni faarsa. Kanaaf argateera. Keessattuu ustaazota tuttuqa waan ta'eedhaaf ustaaz Farhaan, ustaaz Abu Mu'aaz warroota Aboo Shiriinsaa makiinaa ofii keessa osoo deeman diinidhaaf dhaabbatan waan beekanirraa ijoollee karaa islaamummaa kana fidan warra akkasiisanii foggora. So yeroo hedduu argee jira. Baadeen nama tokkodhaan boota maali darasaa darree waan jedhu wayii uftuulummaa wayii natti fakkaate. So waan namatti hin tolle tokko irraa goru barbaachisu ture. Ustaazorratti duruu hin barbaachisu ture. Hedduun itti aaree jira. Garuu har'a gaafate boota si argu desna jedhe jira dhugaa. Laala akkatti ni boo. Hedduu desna jedhe baga bootti sitti baga gosh sitti xiqqeessa. Osoo indoom sitti xiqqeessa. Qaama tokko odoo sirraa harka fa'a odoo sirraa cabsan desna jedha. Sitti xiqqeessaniin siin jedhe bara sitti xiqqeessa. Fayyaa argadhu namni akkana goote sun dhugaa fayyaa argadhu ishee itti argisiisuu kee. Dhiirri hin jiraa jettee itti argisiisuu kee. Manna gootan ankingii kaleessa gisee laayibarra dhufu waa baay'ee dubbata. Ni beektan hunda keessanuu jechuudha. Warra deeggarus numa jira. Ustaazonni mana isaa dhufee ture. Wallaahi jechuudha. Maal godhaa? Namitti takka fidee guddise. Ustaazonni yoo naasiyaa malaa yoo qalbii yoo nuu laafe jedhanii jala jallisan na fakkaate gisee gasxii banee xiqqoo akka waan du'aayii godhu areeda filatuu gisee ni laayibarra. Fidee intalli takka fidee ol guddisa. Intala achumarra jette jechuudha. Kingii Kamaal quufte. Sii dhufa dhiirri ilaala. Dhiiratu jira bara. Osoo iyyaalli na tuqu maal qaba osoo maaliin na tuqa jedhe nama diin qabuun na tuqa jedhe xayyib siika kan areeda filatee amaamaa godhatee kaleessuma astaghfirullah hin jenne maal taate yaa obboleessu astaghfirullah wa atuubu ilayki ati jennaan waraabee kunoo yuutuubii kiyyarratti si maxxansee ture bara kaleessa jamaa alaalaame kaleessatti astaghfirullah jennaan si waraabee Kamaal toobate jedhee si waraabee si maxxansee ture yuutuubii kiyyarratti. Ati har'a deemtee kaleessa miidiyaarra dhuftee istikfaara gootee ustaazota ol galchitee wajjin kolfitee taphattee har'a maaltu si kafarsiisee sargii si oofee. Io volessi chiedermi Gesù si nama sinai Islamummaa dhiiga namaa Jesuutti si nama tun arginaan ani waan adda adda hin beeku ni wallaale waan adda